Dargaggeessi milkaa'ina guddaa raawwachuudhaan gara masaraatti deebi'anii jiran. Dooktar Abiyyi Ahmad akka jedhanitti sabaaf sablammii fi uummattoonni Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuudhaan birmadummaa biyyaa mirkaneessuuf shoora olaanaa akka taphatan dhaamaniiru. Haaluma wal fakkaatuun duula birmadummaa biyyaa mirkaneessuuf taasifamu keessatti raayyaan ittisa biyyaa yookaan raayyaan gaachanni sirnaa bulchiinsa magaalaa Goobbaatti haala gaarii ta'een eebbifamee ooleera. Bal'ina oduu kanaa sa'aatii lamatti qabaannee dhiyaannaa turtii gaarii. Ajab. Yaa raadiyoo xiyya baguma si bitadhe. Maaloodha. Kana booda dhagaa na jalaa fitta. Saatuma oduu honga yoo fatti dirqe godhee toosi banadha. Akkasoyyee. Ila moomina oo jedho maal taate gurra qabatte mooqaate si waa maamiti maal taate shila maal taatan ganamaan ajaa'iba maal ganamaan jetta ganamaan oduu simbirtuu ajaa'ibaa dhaga'ee miti har'a oduu simbirtuu eeka oduu simbirtuu maaliin talatiyyatu Dubaay dawwale moo ila kunoo ate immoo homan talateetii kana homa Kwaatar homa Dubaay homa Ameerikaa Oma mali bi nasi mamo mali yelan kana ko male wan bi gese jirtu kan birati kana tala ko ko sibirtu na tasimaka kasika kasin jetture odu sibirtu le kana fakat oluma kayesi bira garana du feti radio ti yasude wantum mambi ya malla tade daga atti galche yoni batte arabina gano chede dage fachu jar kabu akanati ka radio ti Apichun ilmi biyya akaraayyaatti sabiyyaatti makame injifannoowwan gurguddaa mishigii dhiigaa diina dhiige kana godhee laal kaan immoo kana godhee kan galchee injifannoowwan gurguddaa galmeessisuudhaanii gara waajjira isaaniitti deebi'anii jettika maal san qofaree gaachanni sirnaasi biyya kiyyaaf anatu wabiidha anatu dhaabbadha jedhee ganamaan ka'e handa huleetta soosta ammas kan biraa kinoola akkana tokko dubbiin isaa cimaadha maasan qofa akkanas godhee ilaalika kan mandara keessatti biyya rakkisan immoo adara seera kabaji jechuudhaan biyya kiyyaaf wabiin dhaabadha kan jedhe guyyaarraa magaalaa Goobbaarratti eebbifamaa jetti karaadee akkasee abbichuu goota koo akkas goota kiyya qoomeenan dhufaa abbaananii maal jedhe koottaa mee oduu simbirtuu dhageessanii koottaa maaltu maal ta'e maaluma dhageega namaaf maaluma dhagaye ay nagama lakka nagama maalaga sano ganamuma kanaan ka'ee raadiyooti asma fuudhee dhagaa keessa kaa'ee banu oduu simbirtuu natti himtika maali bee oduu simbirtuu maal jettee jalqabdi duraan dursee hangafoota oduu jettika toole oduu hangafootatti aansitee muummichi ministeera adda waraanaa deemuudhaan injifannoo gurguddaa galmeessisuun isaanii yaadatama jetti. Samboodamo gaachanni sirnaa kenna magaalaa Goobbaatitti har'a eebbifamaa jettika oduu gurguddoo kanatti raadiyooki. Ajaa'iba maarree hundi kennayyuu muummicha ministeeraa qofa eeguu otoo hin taane tokko keenyaan duuluudhaan birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuu qabnan jettuure. Dhugaadha. Akkasee abbichuu kiyya maarree wayyaanee fi baandaa guyyaatti dukkanaa inaan hin jettu. Ilaa. Dhageettanii moomin. Eeyyee. Dhageettanii moomin. Sirriitti malee. Dubbii tana dhageettanii moomina. Maarree waan gootu seeniiti ministiriitii yaadannaafiif. Ministiriitii yaadannaafiif. Taa masalaa waddanii taa. Ati kun garaasii nyaadhee namu. Yoo biyyi jiraattee naafsi wajjin buluun keenya bareeda. Yoo biyyi jiraattee qotannee nyaachuun keenya bareeda. Yoo biyyi jiraattee ilmaan keenya guddifnee biyya keenya Oromiyaa dachee qabaniitu dhaachisuu dandeenya. Nan deema kaanan duula biyya kiyya. Sirriidha waliin duullaa biyya malee jiraataniiru. Walumaan deema siddhiisee ammaa simbiraa sitti nafanillee. Maafii kan ministiri kiyya eegas. Maamee isaa kana ageessannu. Maalle waan jedhu. Sila isinii seenaa abbichuu warra galaan beektu. Akkamittiin beekne abbo.
Abbichuu warra galaan kan duraan faashistii fi xaaliyaanota burkuteessee biyyatti isaan dabalee inni yaadata seenaan ummanni Oromoo dhiira biyya keenyatti dhufu lafa isaanii caccabsee awwaalaa turuun isaanii yaadatama. Shiruma xixiqqoodhaan biyyi keenya ni diigamtu. Fayyaa ta'e abbichuu warra galaan jechuun warra kaleessa faashistoota xaaliyaanii onkuree fardaan eboodhaan gaachanaan duulee biyyaa baaseedha. Hardhallee abbichuun ilmi abbaa gadaa Dr. Abiy Ahmad abbichuu warra galaan jechuun isa hangafaa dhaloota qubee isa har'aa seenaa darbesan deebi'aa jiru. Abbichuu warra galaan ka har'aa anaaf isa. Yoom kana qofa gabayyoo gurmuu fi baachaa abbaan absoo lola gaafa adawaa eenyutu irraanfata? Eeyyeni dhugaadha. Gabayyoo simaatta takkaa baalchaa madfaa galaabaat bichaa labichaa jedhanii ittiin geeraranii seera keenya isaanii akkanuudha. Ishee ijoolleetiya durumaan manni Oromoo diina biyya isaatti dhufu burkuteessee lafeesaa caccabsee diina nyaatee awwaaluudhaan Itoophiyaa bareedduu tana Itoophiyaa raangee seenaan ni yaadata dhugaadha. Maarree ishee xixiqqoodhaan biyyi bareedduu tuni biyyi karaa moorattiitiin dhaabattu tuni ni diigamtu ishee hin diigamtu. Kana booda aangoon isaaniif hara. Maarree Itoophiyaa kaleessa xaaliyaanii faranjii waliin itti duultee dadhabde har'a hin jirreen ganda keessaa warri kaleessa qumxaan dhufee dinnichaa keenya lafa jalaa ba'u killeedha jedhee nyaataa ture. Muuzii baddaan keenya biqilchuun dhadhaadha jedhee nyaataa ture. Harka keenyarraa nyaatee deebi'ee kuufee nu diiguuf xaaru hin taati. Jirreen jiraa gadi hin duuneen du'aa olii. Miseensi warra du'ee firee fe'anii ceetee hiree waliin dhufinnaan hiriyaadha nu seetee. Haa dhalattee isiituu yaaddi beeyte mana abbaanu qubaan qabne. Dhalattuu karaa gubbaa ala karaa dadhabne. Osoo harkaanuu qabne harka nu tureetti. Harka bayyuu dadhabne. Dhiirasaan nu zukkumna hundaa walitti qabne. Hojjecheesii dhabne. Dhiira Itoophiyaa wayyaanee ni diigamti. Hin diigamti. Dhugaadha. Hin jirree ganda keessaa jettee dhugaa keeti ariina kaasinoo. Awaaj dhagayaa wal dhageessisa. Gaachanni biyyaa guyyaa har'aa magaalaa Gobbaa keessatti haala gaariidhaan eebbifame. Leenji'aa ture eebbifame. Birmadummaa biyya kiyyaa mirkaneessuudhaaf nan dhaabbata jechuudhaan aarsaa kafalaa jira. Dhagayaa wal dhageessisaa cinaa dhaabbadha. Dhageenya waamicha biyyaa dhageenyeerra. Dhageenya nuti sabaaf sablammoonni biyyaa waamicha biyyaa dhageenyeerra. Raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuu dhufneerra. Aabbichuu goota koo, aabbichuu biyya koo, aabbichuu dhiira koo cinaa dhaabbanneerra. Dhageenya dhugaa waamicha biyyaa dhageenye bisaan mirgaan walitti yaada jibba fi baandadhaan biyyi keenya diigamti hin diigamtu dhugaa. Ishee ijoollee koo kan bitaa mirgaa koo jirtan kan barbaadamurraa kana isin abdii baruuti. Dhugaadha gaachanni sirnaas kan guyyaa irraa eebbifamu biyya kiyyaaf wabiinan dhaabbadha. Osoo ani jiru shira kantu adda addaatiin biyyi koo diigamtu jedhee biyya isaatiif wabii dhaabbateera. Uummanni Oromoo dhufaa darbaa yeroo hundaa biyya isaatti dhufu barbadeessee buqqisee Itoophiyaa bareedduu tanarraan ga'eera. Seenaan gootota keenyaa seenaadhaan ni yaadatama. Ijoollee seenaa xixiqqoo kana dhiifne seenaa gurguddoo lammii keenya laachisuu qabna. Abdii baruu laachisuu qabna. Maarree shiruma xixiqqoo kana shiruma baandaatiin shiruma ayyaanaatiin Itoophiyaan hin diigamtu. Hin diigamtu. Hin dhagamu dura sana Itoophiyaan hin diigamtu. Hin diigamtu. Itoophiyaan hin diigamtu. Kana booda qabeenyi biyya kanaa meeteksaamoon juuntaadhaaf haraama.
Abbichu abbaa malaa isatu rakkoo fala diinaaf hin jilbiifatu mo'atee cabsee gala. Abbichu yaa goota koo kunoo si taalee kaaneerra qoreensi waraanini nagaan jiraadhu jalleerra. Julaagaa nagaa tukeerra marmarini abbichu naa.